Ana godhani malee ijoolleen duubaa yaa baay'ee namatti tola. Kennaa tokko naa dhufe isinitti agarsiisu. Kennaa kana naa dhufe jechuudha. Maayikii jedha jechuudha. Booyaa maayikii ijoolleen hedduun isaanii jechuudha. Yuutubaroota hedduu isaanii sana malees immoo namoonni televezyiinii dhumarrattu jechuudha. Wanta kanaan fayyadamu jechuudha. Baay'ee qulqullina sagalee fi baay'ee olaanaa jechuudha. Qulqullinni isaa baay'ee namoonni viidiyoo hojjetan jechuudha. Qulqullina sagaleen isaanii kan hedduun isaanii kanaan fayyadamu jechuudha. Baay'ee maayikii bareedaadha jechuudha. Obboleettii kan koo tokkotu na erge isheenoo biyya Duubaay jirti jechuudha. Torbee tokko keessatti osoo hin yaadin jechuudha. Akkuma ayyaana isaan dhufee xaap narratti hin jedhu seetanii. Egaa maalan ta'in jedha miti obboleettii koo. Isheenis yuutuubara maqaa ishee tarii Qasii jedheen isinitti hima. Qasii jedheen isinitti hima isin viidiyoo kana laayikii faa yoo gootaniif jechuudha dhugaa. Viidiyoo kana laayikii gootaniif baay'ee. Waan baay'ee wajjin hojjenna, waan baay'ee walitti himna, waan baay'ee wal barsiisna sana malees immoo baay'ee wal bashannansiisna jedhee tan yaada. Obboleettii kan koo dhugaa rabbi maal akka isin jedhu hin beekuyyuu dhugaa osoo hin yaadiin callistee naaf dhufe jechuudha. Meeshaan kun osoo kanan biraas nan dagadhe dhugaa. Kanan biraas nan dagadhe kunis eebbaadha. Eebbaa kan wajjin dhufe jechuudha. Gammachuu kan koo silaa nam tokko gangalatee faa gammachuu isaa himata miti yookaanis immoo sirbii faa iyyee faa himata. Wanta lama dhugaa. Designed for Samsung wantoota kana self-stick baay'ee mirxii ta'e wayiitti jechuudha. Baay'ee natti tolee jira. Kanaaf nagaa artisin baga fayyaa keessa naatatan gammachuu hiyya ibsuudhaaf immoo laayikii godhaaf intala kana laayikii godhaaf dhugaa. Meenan eebbisaayyuu. Si eebbisu laata? Egaa rabbi hamaa sirraa haa qabu gaarii sitti haa qabu. Kennu malee wanta kennite kanatti immoo dhugaa baay'isee dabalee siifaa kennu. Kana booda fayyaa keessiifaa kennu bakka jirtu sanitti nagaan si haa galchu sin hunda keessanuu sinin jedha. Nagaan hundaayyuu keessanuu sin haa galchu. Sana malees immoo kana booda immoo bu'aa maayikii miti akka kaanoon kaameraa kennitu. Kiddishaa taablan hin jetture. Sana malees immoo abbaa manaa gaarii, abbaa manaa si jaallatu, abbaa manaa sin aarsi nanatti jaallatu kan yeroo hunda jaalala siif kennu agarte dhugaan siin jedha. Dhugaatuu nama jaalalaati. Akka abbaa manaa akkasii siif haa kennu dhugaa. Bakka jireenya lafaa kana keessatti eeguu baay'ee waaw. Eeguu baay'ee wanti mul'atu maalinni abbaa manaa gaarii qabaachuuf maallaqa qabaachuudha. Hundaafuu abbaa manaa akka garaa keetti si haa kennu. Sin hunda keessaniifuu abbaa manaa babbariidaa isaa abbaa manaa jaallata wayii isin haa kennu. Wanticha babbanii haala isaa babbanii isinitti agarsiisu. Achumaan immoo qulqullina sagalee isaa jechuudha. Adda addummaa yogguu maayikiidha waraabanii fi sana malees immoo yogguu qulqullina akkasumatti jechuudha. Osoo maayikiin fayyadamuu adda addummaa isaa waraaban jechuudha. Dhumatti isinitti agarsiisa viidiyoo kanaan gadhumaa ilaalaa sana malees please laayikii godha. Dhugaa baay'een gammadu. Egaa hordoftoota koo ishee kanadha jechuudha. Booyaa maayik baay'ee maayikii bareedaadha. Baay'ee sagalee qulqullina sagaleetiif baay'ee filatamaadha jedhama. Kanaaf kuni jechuudha nama tokko al tokkotti nama BYM waan jedha. Nama tokkotti al tokkotti nama tokko haasofsiisuu danda'a. Sana malees immoo kanuma ta'e kan nama lama haasofsiisuu danda'u jira jechuudha. Kanaaf baay'ee bareeddu. Sin dharraasisu na fakkaata. Hundaafuu mee keessa isaas bannee wajjumaan laallaa mobaayila harkaan qabachuu waraabuun natti tolu waan ta'eef mee waa gubbaa godhadhee isin haa waraabu. Takka tokkoon isinitti agarsiisa wanta keessa jiru wanta gaan keessa jiru takka tokkoon isinitti agarsiisa jechuudha. Mee haalanni iyyuu akkamitti banama. Wow. Kana waliin jira. Keessa isaa kanadha jechuudha. Kanatti osoo hin darbiin as keessa wantaaf yaalaallume. Kuni daftara isaa fakkaata. Kuni qo'annaadha kun. Kana suuta jedhanii qo'atu. Kana boodaatti deebina. Kun immoo kuni akka hin nyaatamneef jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen dhiiraa jechuudha waayileetii kiisii yogguu bitta kana wajjin kennama waan akkasiiti jechuudha. Achi booda kunis waan ta'e wayiiti maal akka ta'e hin beeku. Al Muhadir electric devices and mobile phones jedha. Tax invoice jedha. Waa'ee taaksii natti fakkaate waan isaa hin beeku.
Achi booda mee guddichatti haa darbinu. Mee as keessa baatee jira as keessatti. As keessatti waa hafee jira jechuudha. Kun eessaan banamaa dhufuu? Asiin kuni meefachaa jalqaba kana haabannu. Kana. Oh my gosh, ilaal jaafi. Wayni waa lafaan dha'e. Kana kinoo bu'aa maayik. Ishee kana jechuudha waa. Baay'ee dheeraadha. Kuni biyyaans meetira 5 fakkaata. Baay'ee dheeraadha waan baay'eetu wayitii. Asiin moobaayilatti galfatu. Kun immoo asiin yogguu barbaadan wanta lamaan fayyadamuu danda'u jechuudha. Gubbaatti yoo sitti mul'ataa jira ta'e kaameraa jetti. Jalatti immoo smaart foon jetti jechuudha. Yogguu kaameraa barbaadan ol deebisu. Sana malees immoo yogguu moobaayila barbaadan ittiin hojjechuufidhaan jechuudha. Moobaayilaan waraabuufidhaan gadi deebisu jechuudha. Mul'ata miti fiixeensaa kana jechuudha. Mee amma kun immoo kan uffata irratti godhatanidha jechuudha. Oh my gosh, baay'ee jabaata, baay'ee waan jabaatu wayitii. Ka isheen eessatti galti? Jalqabame kan itti galchu kun jechuudha. Qulqullina sagaleef yogguu bubbee fa'aa keessatti waan akkasii kanatti waraaban jechuudha. Qulqullina isaa adda baafachuuf yookiin immoo qulqullatee akka waraabamuuf jechuudha. Kana booda sana asitti seensisuun se'a. Seenteetti. Kana jechuudha kun fiixee isaa jechuudha. Bareeda, baay'ee bareeda ilaallash. Laayikii godhaamu ishii. Laayikii kun gootanii. Akkasumatti itti galchuun fakkaata. Achi booda kan itti godhu kun immoo kan uffata itti qabsiifatan jechuudha. Yeroo interviiwwan akkasii godhan achi booda isheen asitti galtiin se'a. Asitti galti waaw. Kun akkas fakkaatti jechuudha. Kun immoo malaqa maalinni kuni? Kuni maalinni biyyana kun anuu waan isaan beekuyyuu. Tariisuu tan waan isaa adda baafadha. Moo asitti seensa laata? Asittis immoo hin ta'u. Kuni waan isaan beekuun. Namni beektan immoo natti himaa yookaan isinii kan kennaa yoo barbaadanii itti godhate jechuudha. Asitti godhate jechuudha. Baay'ee qulqullina godhata yoo sana jechuudha. Sana malees immoo kennaan pilaasnoo self-stickidha jechuudha. Self-stick designed for Samsung jedha. Samsungidhaaf hojjetamee jira. Mee kanas banii isin agarsiisu laata? Silaa walumaa hunda ilaaluudhaan muddamtanis. Wayne. Achi booda. Wow. Nagartan miti. Akkan dhagaan immoo kana. Self-stickii faashina. Kun immoo maali qaba? Daftara saadha. Kun kitaaba kutaa tokkotti ittiin barannu afaan Oromoo tokko fakkaata. Ganni baay'atu hin agartanii miti nama televezyiinii yookiin makiinaa bite wayii waan isa dhiisne hundaafu self-stick. Kana fakkaatti gabaabduudha garuu kwaalitii qabdi fakkaatti. Achi booda akkas godhanii kun ittiin dhaabatte jechuudha. Achi booda akkasitti ol godhanii waaw hin bareeddi. Dhugaa baay'ee bareeddi. Dheeradha jechuudha kun akkas. Galatoomisiistuu kun siin jedha nifti kinoo nifti. Amma adda addummaa isaa ilaalla jechuudha. Adda addummaa maayikiidhaan waraabuu fi kanaan orjinaala waraabuu isaa ilaalla jechuudha. Ashamaa hordoftoota koo akkam fayyaa keessanii baga fayyaa taatan nagaa koodha. Isinis bakka jirtanitti fayyaanaaf ta'an isiniin jedha. Isiniin jaalladha immoo amma immoo sagalee kana maayikii irraa baasee jechuudha. Isin taan mul'isume. Ashamaa hordoftoota chaanaalii King Caalaa hundi keessan akkam fayyaa keessanii galata isaaf haa galatu nagaa godha. Baga nagaa taatan agartanii adda addummaa isaa baay'ee adda addummaa qaba jechuudha. Hanga amma waan daawwattaniif guddaa isaa galatoomaa jiraadhaa fayyaa ta'a. Viidiyoo xaan walitti deebinutti fayyaa naaf tura isinin jaalladha. Baay baay.